Ashama akkam jirtu maatiiwwan miidiyaa keenya. Kun miidiyaa Kiiloleeti. Miidiyaan Kiilolee qophii bareedduu tokko qabattee isiniif dhiyeessiti. Na waliin ta'a. Qophiin koos akkas jedha. Burjaajii dogoggoraa dhaggeeffachuun ashaaraa koo kaa'uu hin dhiisu. Hundi keenya ashaaraa keenya haa kaawwannu. Yeroo hunda burjaajii ka'u yaaduu osoo hin taane dhimma ashaaraa keenyaa maal keenyee darbina kan jedhu haa yaaddu. Abbaan malaa abbichuun ashaaraa keenya haa keenya. Itoophiyaa badhaate haa dhugoomsinu jechuun fakkeenyummaa agarsiisaniiru. Agarsiisaas jiru. Biqiltuu magariisa dhaabuun nuyiif fakkeenyummaadha. Irra jireessa immoo naannoo keenya eeguudha. Itoophiyaa boru haa guddattu haa badhaatu jennuuf warqiis afte qarshiis walitti qabde yoo lafti ishee magariisa taatee qulqullaa'uu dhaabatte badhaatuu ta'uu hin dandeessu. Dhumni guddinaa naannoo waliin walii galanii jiraachuudha. Dhumni gammachuu gamoo guddaa keessa jiraachuu osoo hin taane gamoo sana keessatti biqiltuu magariisa ilaaluudha. Namoonnii fi dhalootni carraa kanatti fayyadamnee hojjennu akka namaa fi dhaloota carroomitti yaaduu qabna. Tokkummaan biqiltuu yeroo dhaabnu qofaa osoo hin taane biqiltuuwwan yeroo dhaabbatan hiddi isaanii kan walitti hidhatedha. Biqiltuu tokko qobaatti baastee gatuu hin dandeessu. Kan walitti hidhate waan ta'eef wal gargaaranii balaarraa of eegu. Bifa baay'eedhaan ida'amu. Bifa baay'eedhaan wal gargaaru. Humni ida'amee fi wal gargaare kan hin diigamne kan hin miidhamne ta'uu biqiltuu irraa baruun ni danda'ama. Biqiltuu ni dhaabna Itoophiyaa magariituu gochuuf fedhii rooba ishee ni guddisna jechuun muummichi ministeeraa keenya dubbatanii turan. Namoonni baay'een biqiltuu dhaabuu akka waan gatii hin qabneetti yommuu ilaalan na ajaa'iba. Haa ta'u malee biqiltuu dhaabuu dhiisuun cirree balleessuun keenya waa hedduu nu dhabsiiseera. Dur seenaa walitti himuun marii kan wal lole walitti araarsuun odaa jala taa'ameetudha. Mee amma hoo gaaffii kanaaf isinuu deebii taatu. Laphee fi seenaa uummata Itoophiyaa hunda keessa biqiltuuwwan magariisni kan agarsiisan jaalala, garraamummaa, nagaa fi abdii jireenyaatidha. Egaa uummannis ta'e hoggantoonni sadarkaa jiraniin quba qabuun tokkummaadhaan ashaaraa magariisa kaa'uun nurra jiraata. Qophiin keenya marti Itoophiyaa abbootiirraa dhaalle jechuu qofa osoo hin taane dhaloota boriirraa ergifanneen nu keessa haa bulu. Dhaloota borii deebisnee ashaaraa keenya keenyee haa darbinuun jedha. Egaa kana yommuu goonu kaayyoo tokkoof tokko taanee erga kaanee wanti nu gochuu hin dandeenye akka hin jiraanne galma ga'umsi ashaaraa magariisa keenyaa ragaadha. Biyya keenya biqiltuu dhabdee qullaa taate uwwisuuf akka kaanetti nagaa, jaalalaa fi dhiifamarraa biyya ciccitaa dhufte kotaanee uwwisuun nurra jiraata. Biqiltuu biliyoona 5 ganna tokkotti dhaabuu erga dandeenye biyya keenyaaf wantoota barbaachisan arfan jechuun nagaa, jaalala, dhiifamaa fi tokkummaa jabeessuu fi guddisuu hin dadhabne. Rakkinootaa fi qormaata hedduu ceenee as geenyee jirra. Ammas qormaatni kan nu qunnaman beekna. Garuu waa tokkoon sirriitti amana. Qormaata hunda ceenee Itoophiyaa hundumaan badhaate akka dhugoomsinu ni shakkii. Burjaajii awwaara kaasuu dhiisnee ashaaraa keenya dhaloota boriif keenya. Imalli keenya Itoophiyaa badhaate arguun rakkoo faalama qilleensaa yaaddoo addunyaatti ta'e kana Itoophiyaa fi gaanfa Afriikaatti furuuf kan eegalchiise kaayyoo gooticha keenya abbichuu abbaa malaa waliin hiriiruudha. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aaf kanan qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Laayik, sabiskiraayib gochuun dagatiina. Yeroo gaarii qabaadhaa. Galatoomaa. Oromiyaa irrikee baay'amee tulluu fi mukkeeniin sululaa fi dirree haroo fi laggeeniin ijaanuu buubsita adda kee bareenni. Keesi kees badhaadhee guuteera albuumni seenaa hedduu qabda dubbadhuus yoomdoma deessitoo yaa olfoo haadha goota kumaa.